جارسو في اتصال فتو نما جارسو أنتي كوي أنا وقت رجعت أقول لهين كابو أكون رفتين نقافتي كان انتاون أنا ما قاس أبغى وانا سد سجل ولا جارسو في تيمبونو راب دركمت كوباو قبل مات نمني تو كجارتي ساقا بانني تيمبونو دركمت كوباو من أمنين برباجي صبر يوصل ركو ويجراته كم براد أكسان كباته جرسنا أسكفور رد أكسا مك جارسو في يو كم مك جارتي في دو أما تجارسا كنا اتصال فتة تاجنا نتاكا كينيت مكاسا اتصال فدو لكن اتصال فدو هاي ده يا جمادو فيديو ني ورابا موانته غادا بودا ميديا ربا دغه اكمتي مكافو داود دغما شاكي كيسا غلام فيديو ني ورابا ما كاميرا دو جرت اي جواب لكن نغم اوكي دام سنو تجارسا كيتي دام نو اوبوليسا كو زمون نجالت تي كان جالتا جرت دفيتي وان قبل غورتو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عبد الرحيم تيرف من تو سيرا سنا اول يو كم برا دوكسان جنجنت غرورا كو ما كيسا سنت تقول إن جرى جنتات. أنت تقول إن جرى جنة ما نبجنة. جرى جنتو ثانا تو كيتش جالة تو سنا مكاس هذا يسيكو فكان التيمبون وكمبران كابو جدايه. يورو قوم تكوكو فته. يا قوم تكوكو فته. تاي كدوغوما أنو تي دوغابر بعد رسوبان إبلون إن جالة تجار سنن كباسو بني و كبام تيم كبان نان نمشي سنان بونو. جارتيس كباتانا نيري جارتيس هم كادا ون كبا. سوداچون كبو. sodaadha wanti as waraaba guys namoota jaarsa ofiitti saalfatu akkanatti finnee kaameeraa duratti mummurame gadhiifama jaarsachumaan kan biraa barbaadatan haa mummuramu rakkoo hin qabu jechuudha nama kanaa dhaga'u mitinne wanti nuti gaafan akka jaarsa keetti saalfatte amante moo naman sana soo hin ta'in maaliif waamuu diddayyee akka jaallattu maaf jaarsa kee maqaa dhooftee akka namni biraallee ofiin shakkine gilxii ergixinyaa ta'u maaf gochuun sitti ulfaate asirratti hin barbaachisu iyyuu. Footoo fidin jenne bara. Ishee qubee okay. Qorraasii kennin ayyee. Anis hin beekaa. Hin beeka miti akkati jaallattu namni kun. Atis ni beeytaami ayyee qubee isaa dhahi of ta'uu habaru ayyee erga maqaa dhahuun barbaannetti maqaa qubee isaa jalqabaa dhahi namni kun ana jedhee habaratu ayyee namni si jaallattu sun. Isi kaamamaa jechuudha. Qubee isaa dhahi maal faayidaa? Ta'uu sodaattee taanaan naamani kan biraa danuu qabdaaf sodaatte keessaa yoo qubee jalqabaallee dha'uu sodaatte rakkoo guddaan sirra jira jechuudha. Fatanaa kufteetti. Kufteetti moo kufne Oromoo namni dhibbi lama dhaggeeffata. Jira kun fatanaa maaliiti qaran? Fatanaa jaalala kufuudha. Jaalala keessatti amanamummaan jiraachuu barsiisaa irra nuti. Namni jaalatu. Wanta nama galchee abbaan wal jaalata walaa jaalachuu maaltu uummata galchee? Ani abbaan fedhiin jaalata. Ani jaalata. Amma wanti deemaa jiru wanti nuti qabsoo kana eegalleef maali? Namatu otuu jaarsa qabu kan biraa sadi afur jala tokko faatu fireendii qabu. Dhiirris otuu namni dhibbi lama dhaggeeffata. Jira kun fatanaa maaliiti qaran? Fatanaa jaalala kufuudha. Jaalala keessatti amanamummaan jiraachuu barsiisaa irra nuti. Namni wanta nama galchee abbaan wal jaalata walaa jaalachuu maaltu uummata galchee? Ani abbaan fedhiin jaalata. Ani jaalata. Amma wanti deemaa jiru wanti nuti qabsoo kana eegalleef maali? Namatu otuu jaarsa qabu kan biraa sadi afur jala tokko faatu fireendii qabu. Dhiirris otuu jaartii qabu dubartii sadi afur jala isii kanaanis ansi qofan jaalladha. Ansiin boona bareeda koo bareedduu koo waliin jedhu. Mee dhugumaan tokkittii sana jaallataara yoo ta'e dhiirris ol galee maqaa jaartii isaa dhahee akkanatti ebeluun hin jaalladha jedhe gilsaa godhu. Gaafa sana dhuguma si jaallataa jira. Isiinis yoo maqaa kee dhoofte dhuguma si jaallataatti. Sirratti kan biraan qabduu jennaan. Amma immoo ati maqaa jaarsa kee dhahi dhuguma tokkittii jaallatta yoo ta'e jennaan diddee rakkatte. Tokko qofan qabdu. Rakkadhuu miti iyyuu himuu hin barbaanne jechuun. Asirra ol baasee na argaa. Amma kuni na argaadha. Jaalala na argaati. Fakkeessaa malee jaa kun jaalala dhugaan jedhamu kamiyyarraa. Akkana himaa deeman kun si galee. Oi waan si gaafadhe. Jaalallee kan kee kana hin jaallatta kooti jireenya koo kara fuulduraa taattee wajjin jirtaami. Yaa. Maaltu itti si saalfachiisere yoo amma qubee isaa jalqabaa dhoofte tokko qofa jaallatte yoo ta'e maali sodaate? Wanti na sodaachise hin jiru bari hin sodaanne. Dha'uun barbaanne malee. Micho maqaa isaa asirra baasee haasa'u sirra haasa'u hin barbaanne. Qubee isaa jalqabaa dha'ii siin jenne bar jaarsa kan kee dhugaa ta'ee jennaan tokko qofa qabde taanaan qubee isaa jalqabaa dha'ii inni obbeeka ana jedhe haamanu. Namni sun. Ati maana giftaa jaa. Bultii namaa baraaruun obboleessa keenya sobaan ati irratti sadii afur jaallataattu soba jalaa baasuudha tokkoffaan. Jaaladha sadii afur isuma qofa jaaladha malee. Okay, jaarsi kan kee yookiin si ilaaluu danda'a dhufee asitti ana yoo jedhe maqaa isaa ati waamuu didda taanaan ammumaa fudhatu. Please
namni zamuu ana jaallataa rette yookiin isiinis ana jaallataa rette siin haasaatti yoo jiraatte kottuuti aneedhi. Ati dubbii sobaa dhiisi kaa wanti ani sirra yaame ani boonaan akkanumatti osoo namni noo hin beekne osoo miidiyaa irratti ol baasee hin lallabanne akkanumatti boonaan. Isarrattis kan biraa jaallataa jirtaaf maqaa isaa dha'uu saalfatte. Maaliif jaalladha kan biraa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan daawwattoota afurdaasota keenya nagaa keessanii jirtanii jabaattanii arramoo waan ajaa'ibaa jalqabee miidiyaa kanarratti utuma jedhanii jaarsa keessa miidiyaa irra fidaa himadha jaalallee keessa miidiyaa irratti fidaa himadha jedhanii warri miidiyaa fayyadaman kun rakkoon kun maaliif akka ta'e hundi keenya iyyuu hin hubannaa maaliif akka Abdusseen illee akkana jedhaa jiru utuu isin ta'e maal jettu yaanni kun fudhatama qabamoo fudhatama hin qabu wanta akkana jedhamu kun tokkoffaa yaanni kun ka'uun shamarran nama tokko jaallatanii amanamtummaadhaan jaarsa kooti jedhanii kan ittiin haasaa jiran hin qaban tokkoffaa yoo dhuguma nama tokko amanamtummaan ittiin haasaa jiran qabaatan himachuun isaanii hin qaanfachiisu garuu ammoo shamarran irratti yoo dhugumaan abbaa manaa isaanii ta'e yoo kan nikaa walirraa qaban malee intalli shamarraa tokko abaluun hin jaalladha jettee himachuun kun dhuguma sheemiidha mucaan kun baga diddeen jedhaanii sirriidha maaliif diduu qabdi sababiin isaa namuma tokko ganaa hin murteessine amma utuu nama tokko ittiin heerumaa nan isaa hin murteessin kuni abbaa manaa kiyya jaalallee kiyya abbaa manaa kiyya gara fuuldura abbaa ijoollee kiyya jechuu hin dandeessu sababiin isaa nikaarraan qabu fuudhee wajjin hin jiru jechuudha innillee yoona tokko innillee dhaabbataa hin jiru innillee yoona nama biraallee akkasuma janajjanaa jira maaliif innillee dhaabbachaa hin jiru dhaabbataarra hin jiru maaliif kan taatu maraxataa jirannillee isheenillee namicha kana amantee dhibbaa ana baluun hin jaalladha yoo jettee miidiyaa irra fiddee innillee bormaa miidiyaa irratti na himte jechuu danda'a ani micattiif sirrii ma goote jedha ka yaada kiyyaatti dhugaa dubbachuuf micattiin sirrii goote baga hin himiniin utuu nu batin miidiyaa irratti maqaa nama baluun jaalladha jechuun faayidaa hin qabu isa nama lama sadii janajjanuuf dhiisuu giroodhaan hima mataa seetiidha maaliif sababiin isaa gaafa iseedhaa ta'e kan isee ta'etti nikaa halaal godhatte heeruma mirga qabdi keessaa ilaalachuullee mirga qabdi maaliif garuma miidiyaa irratti fidii baasi jechuu maaliif barbaachise yoo warra nikaa wal hidhatan ta'e warra nikaa wal hidhatan fidiyaa baasii miidiyaa irratti nuti nikaa hidhannee jirraa halaalaa waliin jirraa akkanaa waliin haasofna jedhanii yoo himatan no problem garuu nama nikaa walirraa hin qabne walii wajjiniin jireenya sana gara fuulduraa waliin deemnaaf hin deemnuutu addan baafatin abaluu jaalallee kiyya jedhanii fidanii himuun faayidaa tokko hin qabu utuu murteessin innillee murteessuu dhiisuu danda'a murteen ishee duwwaarraa miti ishee nama tokko jaalladha jettee himachuun faayidaa hin qabu dhugumatti sadarkaa ishee gadi buusuu danda'a jaalalli immoo miidiyaa irratti ibsatanii fi bultii namaaf hin ta'u yoo ibsachuu dhiisaniifis bultii ta'uu hin dhiisu jechuudha ani micattiin sirrii goote gobozii maashaallah abbaa manaa kan jedhan lubbuu koo kan siin du'a cita jedhan yoo wal fuudhanii nikaa walirraa qabaatanii yoo nikaa godhatanii gara fuudhaatti adeemaa jiraatan dhuguma jechuu dandeessi kan nikaa walirraa hin qabne jaalallee kiyya jettee miidiyaa irra wanti fidduuf hin jiru dhugaa isheetii goboziidha maashaallah jedhaan gara kiyyaanii baga diddee jedha wallaahi nama meeqayyuu hajanajjantu sadiisa horii shaanis hajanajjantu kan isee ta'e keessaa filattee borganaa ni kaadhattee itti heerumuu dandeessi baga nama tokko ol baaste innillee bormaana himte jechuu ni danda'a akkanaan jedha jette seeniyyuu dhuguma jette sirriidha kanaaf anillee akka dubartii tokkotti baga diddeen jedhaanan maaliif nuti shamarran utuu nama waa tokko utuu murteessinii isuma ni kaanu isuma itti heerumuuf jennuyyuu maatiitti immoo hin qaanfanna sababii isaa yookiin namni kun nuu ta'a yookiin hin ta'u ta'a yookiin dhuguma murteessee jiranillee ta'a yookiin inni murteessuu dhiisuu danda'a maatiitti himanii ijoolleen baay'ee maatiitti himanii nama kanatti jaalladhe nama kanatti heerumuu fedha jedhanii himanii ka'anii
maatii bira ga'ee jarri immoo kan wal lolanii deebi'anii wal dhiisantu jira. Maatii ma bira ga'ee jechuudha. Namoonni hundi dhaga'e. Isa kana immoo fiddee miidiyaa irratti himuu dhiisuun ishee baay'ee natti toleera naan akka kiyyatti yaada. Kanaafuu akka kiyyatti yaadi ishee gaariidha. Fudhatama qaba. Nama tokko utuu ni karraan qabaatiin utuu murteessin abaluu jaalallee hora abaluu miidiyaa irratti fidanii agarsiifachuun hin barbaachisu. Dhugumatti garuu dhugumatti utuu mucattiin kun himtee suuraa isaallee baastee yoo na gurbichi nama baay'ee januu danda'a. Kun dhuftee jaarsa kiyya jechuu ni dandeessi. Kun dhuftee kun jaalallee kiyya jechuu ni dandeessi. Balaa guddaatu uumama dhugaa dubbachuudhaaf. Ammatu mucaan kun fiddee nama tokko maqaa isaatiif suuraa isaallee maxxansitee miidiyaa kanarratti kunoo utuu abaluun haasa'u kun abaluun haasa'u isaa ani beeka miti. An akkana miti jedhanii himanii ishee kanallee hin dhaba namni sun dhugaa dubbachuudhaaf. Dhiirri sunillee yookiin nama janaa jiraachuu danda'a. Nama 2-3 yookiin fuudha jaartii qabaatee utuu jaartii qabullee isheen kun utuu hin beekin isaan sitti neeruma jechuu dandeessi. Dhugumatti balaa guddaa dhufa. Rakkoo guddaatu uumama. Sababiin dhiirrillee nama 2-3 haasofsiisuu danda'a. Utuu fuudhee jiru hin fuune jedhuu danda'a. Kanaafuu gara dhiiraatiinis karaa shamarraniitiinis of eeggannoo godhuun barbaachisaadha. Innis sila yoo mana si jaalachuuf si fuudhuuf yoomin murteessinaan naxxee miidiyaa irratti ati inni jaarsa kiyya yookiin jaalallee kiyya teerumuuf hin jedha jettee maal hojii himte jenuu jechuu ni danda'an sin jaalanne ofumaa miidiyaa irratti of himte jedheeni loluu danda'a. Kanaaf ishee kanaafillee sadarkaa ishee gadi buusuu danda'a. Kanaaf baga himuu dhiiste. Akka yaada kiyyaatti baga himuu dhiiste jedhaanani isin utuu sin ta'e maal jettanii nama tokko utuu murteessin utuu ni karraan qabaatin jaalallee kiyya jedhanii himachuun faayidaan qabu. Isin jenna waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.